ليه بقى أنا سيبك كده لانجنا لا لكيسي أماني رابط هنا مرة قال ده كله ليه ما شيء يقولين ما قدامك أنكتني شيء يقولين ما دولي ما أنا ما دام كيسي تيسي إيه ستورون درا دب كتورون فتة دي كتورون فتة ما دام أمي دارو بانكي ناكني ده أنكتني ما سرسولة دماني إرجع شيء مو إن سرسيني أنا ميشمو إرجع شيء كمس جدا كندا سكتش فرقة جرامي عن شيء يقولين هندا تيمو دوبان دي مكان شيء كوان جرامي مو قتنا كسوجيرا بكا أبو أنا يفترون بدون زوجين التشين ناقة دوما يودا بعدين نام نيو كانت تيجي تكمسي لا يلا فادري nama maallaqaa dhageessa amma maallaqaa dhaggeeffadhee kan barbaade ma turumbadhu maallaqaa amma akkana gootan irraa dhaggeeffadhaa turumbadhu akkana godhaa banan obbolaa koo ammas isinuma rakkisa warri maallaqa qabdan ijoollee kana naa kennaa dara naa liqeessaa naa kennaati an sagalee wayiitis miti wallaahi miidiyaadhuma kanarraa dhabamuu kan deema olii gad deemee hojjetadhee akka namaatti maallaqa namaa kabaluu karoorfadhe bakka wanda asirraa taa'ee akkanii guyyaa asirra taa'ee ummataaf jecha hoggaamee qof kennee mee nama damoozanaa kaffalaatu jira mee namni tokko tooraan dhibba tokko si ergine yookiin birrii Itoophiyaa 500 si ergine eenyunaan jedha bar sagantaa 100 qabamee jira mana kootti jechuudha ana nama hawaasaa of kennee an sheekaa gadi qoy sheekaa asirratti gabbaramu guruppii dhabee mana naa ijaara polotikaa biraa naa mootii qabaa assalaamu alaikum jedha maama kaasee kalas أنا مالي لأني شيء كاكتة يعني من التمامي مالي لكنا شيء كاكتة ديك ما مرة دستا السلام عليكم نعم تجوا بعد كلا مال وان شيء نوجد هولا ما وان شيء قولي نوجد شو كمان نوجد هولا ما كراسي نيادو متكين واي قولي دي يوم كمان mo berlin kun jeyna war berlin kabdan ana berkida biye jipti ke sata ajira biye baka kes mena mai jipti ke sabaka ta berlin kuma de pasha lakka ino agar side da ga fadam barsu gani ke sata yamane jare manan gurgure kuno be kan jira muta kristana muta wallaga di bidensi ne ke saba akati manni ko gurgami mala na kadde sheka gadi me menati mame odi sheka di gadi mala an kinni ko shekarra الشيخ عودي ورقم يا الشيخ كتير يجتلو تماري كتير الشيخ كتير نتمرت مباتير يجتلو تماري كتير الشيخ أما الشيخ كتير أما ترى أولي أما الشيخ كتير كشيء من روح رايح هذا ترى تما أوجدلو شيخوني أنا أقول تجلي سني ترى تما جرى أوجدلو كانوا فليس أنا ما لك سلا بو غربا أكره جين مرتين زي مكان الشيخ أنجلينا تينو إلى نونتو ياد اللي كبانو فيلين كنا هايتي أبوليس كنا هذا التونا أكنت ديمنا والجنة ولا مر منه ماله إني نوندو يعني كي نوندو مبارك تايتي ساكا ميكلو كمتي واني ساكون مال تو كبات نكوجا تشوبر بانه منقدو شيكوني إني تيمة تكون مال منما كنجل لساني مالي فاني نتبوي نمني برنامج بيني نما يلو أباف دوتاي أورمون نما بورو كرارا جتي من مال الرهايت ما يمن مال نتبوي الرهاكو نبنيدا إرادة بنيد إرا gaaquu didan waan dadhabamaa fidanii uummata Oromoo kanaan gahuu dhabanidha. Kanu jennu malee inni nama kanaa abaduu miti obboleeyyan karaa malee waliin hubannu karaa malee illee waliin oofnu. Ay baanii dadhabne gurbaa kana maal goona akka inni galee kana isa gannamoo isa gargaaramu maal goona jennee ilman guddoon tun maaluun jechuu dhabdeedha moo Oromoo maal jechuu dhabdeedha malee harni isaa abaduu jechuu miti nu. Galatoomi ustaaza soddomii saddeet walitti qabee dubbachise keessa Sheekh Riyaadii fi Sheekh Roobee Abu Yaayaa namoota muraasa ustaaz Ibsaa Dhugaa Kaliiboo namoota muraasa dubbate bara Sheekoliin soddomii sadii achi buutee dhabame erga immoo inni dide galatoomi obboleessa koo afaan kee yoomiyyuu haqa dubbatu dhufee dhiisi turumba dhuko dhiisi suuraa ilmoo fayyadamee feliis turumba dhuko inni alla wanti inni bareedu biyya kana suuraa darbe asii aanaa irraa darbe asii aanaa irraa darbe booda irraa darbe turumba dhuko asii aanaa dhis أنا والله أنا رفض كربتي أقول لك أبغى أقعد بس تروم بدوكو إذا كان نادي بس لكن بيجي نالمودر بيجي تقول تكلم يوم نبرة دي راجعنا وني يجيبون لنا ما تروم بدوكو على سيد سكان بيجي أنا أتى سكان دي تروم بدو بيه بالله دي تروم بدو والله تروم بدوكو
haati manaasaa an sin kijibu na beektaa obboleessa keeti dhugaadhaa bool jaallanna wallaahi haati manaasaa wallaahi namni dhiigan boo malee dhiiga boo kina waliin jechuun danda'ama maaliif as sobala arraba kootu bor hidhamee fuula na yaada manaasaati guyyoon barnaaf taate amma maali gidduu mubee hello isamman Christian meedaa dakee kan as keessa kaasa jirta mubee ayyee ulfaatu galatoomii hunda keessan illee irra deddeebiin dubbataa jirtu dhaggeeffataan jira dabaree eeggataan jira. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mubee ofirraan dubbatanii dhimee hanga dandeenyu ta'ennaa diskasii haa goonu. So arrabsuun ijoollees warras gadi fiduun inni guddaan maanni waan gara furmaataatti nuuf geessu barbaaduu danda'u qabna jechuudha. Gara waan kanaa fi furmaata ta'uu waan danda'u jechuudha. So mubeen kan barbaadu arrafamuu jira xinnaachuu jira osoo hin taane maallaqa isaa haqa isaati kan inni barbaadu jechuudha yeroo kanarratti. So kanaaf maanni Aliis obboleessi kan keenya akka nama tokkotti akka nama nyaattee addunyaa kanarratti naaf darbeettee yaadda'ootee baay'ee dogongorteetta jechuudha. So ganaa dhugumaan ati amantaa qabdataa borii mudduutis eeggata. Qiyaamaan fuuldura kee jira jechuudha. Innaa akka namaa kaffaluun kee nafu. Boriiwwan asirra jirtan immoo waan dandeessanooni. Mubeen yeroo kanatti yeroo akkas bu'u gonkumaa ilaaluun barbaada. So miskiinaan nan beeka mana isaallee na biratti gurguree na biratti jechuudha maallaqallee yeroo inni fayyadamu argaan ture ani badaami qabdaadha amma yeroo inni immaan isaa akkasitti bu'u baay'ee natti dhaga'ame innaa kun siitiin maluu ture mubee sheekoliis haa ta'u namni kamiyyuu arrabadii isaati amma nama kana kallattiitiin qabuu dandeenyu obboleessi keenya kallattiitiin maallaqa kana galchuu danda'u irratti haa hojjennu mubaarakiif immoo namoonni maallaqa qabdanus haa ta'u akka hiriyummaattis haa ta'u waan qabdanurraa yeroo kanatti cinaa dhaabbadhaa jechuun barbaadan akka nama tokkooti yaada qofa osoo hin taane rummaduus haa ta'u sharafuurraa jalqabe waan qabnuun waan dandeenyuuni inni gaafa haqni isaa deebi'e nuufaa deebisuu barbaachisaa ta'e jechuudha. So namni tokko maallaqa walirra tuulee akka mubeen jedhe maallaqa kana tuffachuu danda'a. Nama qabuu fi akka waan probabilitii kan biraatti illee itti fayyadamuu danda'a namni maallaqa ol kaa'e jechuudha. So inni immoo yeroo kanarratti maallaqni bichuuni 100,000 200,000 dhabuudhaan lubbuun namaa baduuf yeroo deemu kanatti waan qabnurraa sheer goonee fi obboleessa kan keenya just gastiira kanarra bahuu osoo hin taane keessoodhaan inboksiidhumaan iyyuu jechuudha waan dandeenyuun cinaa isaa dhaabbannu namni kaleessaa akkanatti hawaasa bal'aa kanaa galee ta'a. Waa'ee liqii nam tokko keessa galuu keessa hin barbaadu waa'ee liqii ammas ijoollee la wallaahi an miidiyaarraa wanta kun hin jiru miidiyaarraa afaan baluutu kanaan dhaga'e tiri galee ummanni sadarkaa isaa fayyirii fillee naaba ifaan ifatti qottaan ani keessaa namarra waraabadhaati naani keessaa keessa deemuu naa kennaa jaabu naa kennaa wannan jechuu barbaade maalii kuletti kan keenya akka mubeen jedhee lubbuun abbaan si darbuu deemaa jiru ta'uu danda'a namoota kan biraa ta'uu danda'a soo namoota akka kanaatii fi nuti akka obbolummaatti qaqqabnee fi just obboleessa kan keenya immoo miira isaa simmeetii isaa irraa qooddanne namni immoo maallaqa akka namaa kanaa obboleessa keenyaaf kana nyaatee jiru ilmoon koo maaf mataan gad deebite ijoolleen sabni Oromoo asirra jirtanu sagalee kana dhaggeeffattanu dhugumaan haqa Mubaarikoo bira hin jiru ta'e dhufee akka namaatti kabaja hawaasa kanaaf qabu fuuldura kanarra gastii kanarra taa'e haqa hawaasa haqni obboleessa keenya akka bira jiruu fi akka bira hin jirre haa qulqulleessu hin ta'u taanaan garuu kabaja hawaasa kanaaf hin qabu waan ta'eef ilmoon koo gad deebite warri koo gad deebite bakka jiru keessatti ilmoo kootu duute warra kootu duute jedhee dhufee hawaasa kanarratti dubbachuu hin danda'u jechuudha. Amma warra koo gad deebiste maalmoo koo gad deebiste gonkumaa bajarraa shaayoonima. Amma maal gochuu qaba? Obboleewwan isaa asirra jiranuuf kabaja hin qaba yoo ta'e sheekaa isaa ta'u eenyuun haa ta'u gara gastii kana dhufe waan jiru dubbate akka itti galchuu danda'u irratti hojjechuudha kan nuti rumbadu. So maal dhumarratti wannan jechuu barbaade mubee koo ashiree waan dandeenyu nulleesse cinaa jirra. So kun siif hin malu ture hawaasa bal'aadhaaf nama danuudhaaf sagalee ta'a kaan lubbuu hambisaa turtee jirta. Yeroo kanarratti silaa kun akkas miti. Walumaa galatti nuti waan dandeenyuun ammas karaa maallaqni kun deebi'u irratti hojjennu obboleessi kan keenya rabbii kan keetiif jedhiiti. Bor qiyaamaan si eeggata galgala duutee buluu keetu mala kaffaluun keen oolu amma kottuuti. Just akka nama tokkotti waan godhamuu qabu godhe jechuun. Maala Mubaarak amilee nullee hin dabsin Mubaarak hawsi. Obbolaako sharafu. Wanni hin dabrin hin jiru wanni kamuu ni dabra wanni hin dabrin hin jiru Mubaarak hawsi. Sharafuddin waan atamma jette irratti waan gaafa sana dhaggeeffadhe sirriitti lafa sii kaa'ana dhaggeeffadhu. Namichi namati bakka ati yaaddu kanarraa fagaataadha. Fagaachuu bira darbeetii gaafa sana maallaqa sanaa maatiin isaa irraa kaffalaniif buleessa koo. Qarshii gaafa sana hafee walitti tilmaamameetiyyee
Sheetamaamii fi Bilaal Oromootii fi nama tokko maqaa isaanii nan dagadhee ustaaza nama guddaa wayi Kanaadaa ta'anu Kanaadaadha namni sun kan jiraatan nama kana sadantu taa'ee ijoollee kanarraa liqeeffate. Amma kan hin barbaadu Sheetamaamiif jara sana sadaniif Bilaaliin waamaa fida. Isaan haa dhufani. Isaa waa'ee namichaa dagadhaa namichi nama dhufuu miti. Itti bilbilamee waan jedhamee waamamee gaafasuu dhufuu fedha. Namicha illee nama kanatti fidda dhufti. Warri sun dhufanii Mubaarikiin furmaata hakaa'anii barbaada. Gaafannee dhabneerra namni kun nu didee jira. Yaa ummata bal'aa maal goona dubbii kana. Gaafa sanas immoo ijoolleen kun wobii ta'aniiti liqeeffataniif. Mubaarikiif wobii ta'anii ragaa kan godhatanii gaafa sana namoota sana sadan. Waliin gaafa sana naa liqeeffatan obboleetti dhiifama naa godhe bulfaayidha. An maqaa namaa naasa'uufan malee sheekoliin gaafa sana ta'annaa liqeeffatan dhaqanii sheekoliidhaan mucaan kun masgiida ijaaraa ture. Ijoollee cinqitee mataa baafachiisaa jirti guruppii keessatti. Maal wayyaa jennaan maaltu keessa sin galchee na sheeka jedhe jira. Dhiisaa meeme maaltu keessa sin galchee jedhanii beekaa dhiibne hoo. Sheeka jaqa jedhu sana dhiisaati cinaatti Sheetamaamii fi warra sana nuu fidaas nu gaafata teessifnee gaafanna maaliif iyyii bakkeetti gattanii warri dudduuba waan fide haa dubbatu amma kan nu barbaadu namoota gaafati sana nuu fida. Abalfaydii amma booda kaawwata kun isiniin jedhaanii amma dhumarratti namni kun dhuguma akkana kabaja hawaasa kanaa hin qabu hin dubbatu taanaanii dhuguma oromummaa walitti qabna amantaa walitti qabna akka walitti qabna yoo ta'e bakka inni jirus haa ta'u obboleewwan kan keenya kan biraa kan jiranu kallattii ittiin deemuu danda'u qabu. Warri sooshaal miidiyaas kallattii kamiin mana jaraa banatanii sa'aatii barbaachisaa ta'e ji'aafaa ta'u torbiifaa ta'u ajandaa godhachuu danda'u qabu jechuudha. Ilmoo haa ta'u firaa ta'u biyya keessaa illee fira qabataanan walitti deemanii kallattii ittiin diiskas gochuu danda'an irratti haa hojjetanu. So turumba duumaa kana gootee warra gaddeebistee ilmoo gaddeebistee wanti jedhamu tokko illee jechuudha. Booddee isuma qaanessuu danda'a namoota kara kanaan dhufan qaanessuu danda'a. Dura dhaqaatii nama sana fidaa waliin jenne jechuudha. Kanaaf maal jechuu barbaadetanii namni kun tarkaanfii biraa kabaja maatii isaa yookiin immoo warra isaa ilmoo isaa lubbuu balleessisiisuu danda'a jechuudha. Ilmi namaa akkanatti mimmaan ofii coccobsee akka ofii hunnoo ofii jechuudha. Wallahi yoo lubbuu meeqa balleesse minimma isaammaa itti nagaamu jechuudha. Mimmaan inni namni buusu kun jechuudha. So kanaaf maanni miira keessa ol galchuun gaarii miti. Namoonni ta'anii sagalee kan kee dhaggeeffatan hubee sagalee siif ta'uu qabu sa'aatii ammarraa kaasanii nama kana wajjin diiskas gochuus haa ta'u kallattii poozitiif ta'ee fi negatiif ta'een illee haa ta'u kallattii kamiiniyyuu sagalee siif ta'uu qabuun jedha. Ulfaadhaa galatooma karaa barbaaddanii hanga inni dhufutti deemuun isinirraa eegama jechuudha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ofuma carraa fudhanna mana carraa nuu kennaan jirtanii. Waalaikum salaam warahmatullahi wabarakatuh. Dubbadhu fudhattee iyyuu. Falli jiru akka yaada kiyyaatti akkuma maastar jedhee faayirtu jedhee na fakkaata. Sheekota sana fidanii akkuma dheengadde ijoollee kanarraa liqii fuudhan ammallee furmaata kaa'uudha. Inni tokko kana. Inni lammaffaan immoo namnis jala jirtanii keessattuu ijoolleen dhiiraa jechuudha. Dubartiin keessattuu yoo tidaarii qabaattee maallaqa ishee akka barbaade gochuu hin dandeessu. Namni maallaqa qabdan mubaarakiif liqeessaa isaatii kana. Inni naaf kennaa jedhaan jiru naaf kennaa walitti naa qabaa walitti naa guuraa jedhaan jiru. Sidallee mana nurratti cufee nuti waan akkasii kaasnaan jechuudha. Namni birrii qabdanu ani waasiin ta'a. Ani waasiin hin ta'a. Birrii sooretti kan nama tokko kottaa irraa kaffalaa. Birrii 100 liqeessitee fi 10 kenna jette 90 isiidha jechuudha. Ijoolleen baay'ee gangaaba sana liqeessaniif. Garuu kan adda argeeni soorettiidha kan asirra teessee piliis jedhaa turte jechuudha. Adaraa namni qabdan. Nama kudhan birrii 100 argeessuun barbaada. Ani kan nama tokkootiif waasiin hin ta'a. Kan birrii 90 waasiin hin ta'a. Namni akka kottaatii maqaa kiyyaa mubaarakiif liqeessa. Inni itti aanu immoo namni mubaarakiin nan liqeessa jettanis nan kenna jettanis yoo isa illee dubbisuu dadhabde yoo isinii deebisuu dhiise nu dubbisuu dandeessu. Waa'ee hin deebisuu dhiisuu hin jiru beellamaan naaf kennanu waa'ee kennuu wanti jedhamu hin jiru. Nam tokko sumuu hidhoo kanaa kennu barbaadu. Bakka piliis namni dandeessan jechuudha. Namni dandeessan birrii kana akka ejjutaa inni itti aanu hin fixadhaa. Namni Kanaadaa keessa jirtanii koominiitiin silaa koominiitiin mataa keessanitti fokkottanii jirtanii viidiyoon sin irratti dalagaa inshaallah jechuudha.
mucaan kun maqaa keessanii namichi kun maqaa keessanii community wajjin hojjetaa jirra akkasitti sirbaa jira abshiritu jedhu osoo viidiyoo keessa waraabee mubaarakitti ergu biyya seerri jiru keessatti mucaa sana qabdanii kennuu dadhabdan jechuudha duuriyyee tokko qabdanii kennuu dadhabdan mubaarak waggaa 10 uummata oromootiif imimmaan buusaa ture jechuudha uummata oromootiif irrifatti dhawaa ture mucaa duuriyyee tokko qabdanii kennuu dhiistanii eenyutu birrii ispoonsaraa kaffale kan jettan faatu jira isiniin galee garuu community yoo dadhabellee namni biraa jechuudha namni dhuunfaa takka maallaqni kun kan inni gale Itoophiyaatti osoo hin taane akkaawuntii Kanaadaatti galee akkaawuntii sanarratti rasiita fudhattanii poolis xaabaa deemtanii riippoortii gochuu hin dandeessu jechuudha. Mubaarakiif jettanii osoo hin taane namummaadhaaf ijoollee Kanaadaa keessa jirtan. Isinii galee ammas kana irratti hojjechuu dandeessan piliis adaraa ijoollee biyya Arabaasaa ta'uu eessallee haa ta'u kottaa liqeessaa fi mucaa kana raffisaanii. Hin bu'a galgalaaf ganama raamadaana kanaan jechuudha. Inni idimee isaa guutuu namaaf bu'aa ture. Dooktarri silumayyuu dhukkuba ofiin beeku dhukkuba namaa malee osoo kan namaatti yoowwan qaata iyyee iyyisiise nama harkaa foosisiisa garuu kan ofii fudhachuu hin dandeenye subhaanallah wallahi miira keessa nama gasha siifiu yaada bareedaa kaastee already obboleewwan asirra jirtan dhageessaniittu namoonni tokko just miidiyaarra ba'anii illee yoollee akkasii dubbachuuf wantoonni isin daangessu jiraate inboksii haa ta'u keessaanis haa ta'u bilbiltanii sa'aatii ammarraa kaastanii just jaalleewwan baay'ee qaba namoota jaallatu baay'ee qaba hiriyaa baay'ee qaba namoota isaaf jecha du'an hedduutu jiru yeroo akkanarratti immoo gochaan argisiisu inboksiis ta'uu danda'a kallattii kamiiniyyuu rakkoo kanaaf furmaata akka taatanu ammas yaadaraa isiniin jedha just warreen sagalee ta'uu dandeessan immoo jalakatti rombaduu biifollee or abalfeedi kanneen kan biraa immoo yaada keessan wajjijjiiruudhaani gara furmaataatti adeemnuun isiniin jedha namoonni kan biraa immoo namni kun na bira jira hanqaamaan arguu hin danda'a tarkaanfii fudhachuu hin danda'a keessummeessuu hin danda'a haasofsiisuu hin danda'a namoonni jedhanus immoo dhufanii illee wajjin diskas gochuu danda'u mubeen of guddisiitii taaptaabii godhaame obboleewwan ajjira jettanu sheer kooppilingi bareechaatii godhaa nama hedduu biraa akka qaqqabuuf jechuudha. Maali yaadara keenya maali namicha kana Kanaadaa keessa namni guddaa qabeessu ni nabame dhugaa rabbii waa ta'u dhuma isaa kana qabiira irraa namni hedduu nabame jechuu Kanaadaa keessa dhiirri Kanaadaa keessa asfiduun hin barbaachisu gurbaa asfiduu miti achumatti waan godhe jechuu waan gochuu danda'a amma waan biraa miti as dhufuun isaa afaan nagaa akkoo isa kabajaa isa obbolummaa akkoo waamama waamicha godhamaa jira miti just bazzaa isaatti dhufuu danda'a kan kanarraa hafee kallattii barbaadeen diskas godhee jechuudha kara deemutti deemuudha malee gubanne jirra maaliif namichi kun immoo beekaa waan miti hunda gubee jedhu biarra waggaa tokko gaara jechuudha biyaansi mucaan kun barana jechuudha uummata meeqaa lakkaa'amu jechuudha lubbuu baraaraa ture har'a waan isaa jechuudha akka isaa tokko yeroo akka taa'ee mimmaan buustu wallahi baay'ee gara nu yaadee jirullee murgorbii namicha kana kallattii karaarra hin jiraate kama qaamaan bira jiraate rarraatee fide dhugaa rabbi kan kana fayyama isaa qabeera maaltu si rakkise otuu nuti jirru maal rakkatte maaltu si rakkise karaarra jirra yoo jiraate taate maaltu mame maaltu rakkatte muume IQ already yaa obboleessan wooma kanaan dura dhageessee maallaqa iddoo maallaqa maaster dubbachiisi maallaqaa nyaatanii jiru yaada gabaabaa IQ faraa obboleessi keenya tokko maallaqa nyaatee jira asoo maallaqa sana akka inni deebisuudhaaf jirra likii qabda mubaarak likii namarraa qaba likii namaaf liqeessee nyaatamuu isaan beeka kanaan dura dubbataa ture sanan beeka laakiin mubaarakiin amma si rakkisan jiru liqii namarraa fudhattee namoonni si rakkisan jiru maallaqa chokkaa si barbaachisaa amma kana kan barbaadanii jiru jechuudha namoota baay'ee hanga lubbuu ofii dhabu sababa birrii kan qotuun biraa qabu lubbuun abbaa kootii namaa jireedhanii kan rakkisaa jiran baay'ee waan jiranuufi so namoonni obboleewwan hedduun dhiyaatan amma maataa qaqqaban mubaarik ati intinaa isaanii qabda personal ID isaa qabda nan qaba deeyyee personal ID isaa guutuu nan qaba
Kan na dhibu gurbaan Ayyee waasaapii waasaapii Oromoon beekaatti callisee amma ijoollee warrumti mana madaamii birii 50 namni 20 keessaati miidhuma dhiisee fi deema ummatuma kana wallaahi miidhuma dhiisuu qaba yukaaya maaliif waa tokko mani miidiyaa kanarra gaafa rakkoo isaa malee gaafa rakkoo manaa namni namaa birmate akkana taana jedhu hin jiru nama beekamaa nama sheeka masgiida salaachisu ta'a Kanaadaa keessatti legaatee jenna sheekonni natti callisan miti maal eenyutti ni maddamu eenyuun ni madda kana booddee rakkoon qabuuti personal ID sana ergati amma bilbilee gaafannaa warra antinichi keessa wanni qajeelaan nu fuudhide saga tokko informationii warra antinaat warra yoo rakkate taate mubee abo faayizis achi jira abo faayizis achi jira intinaan biyya keessa jira maastarii maallaqa yoo rakkate taate rakkoon hin jiru nu dubbachiisi si gargaaruuf qophiidha gisee argattee ni kaffalta beellamaan ni kaffalta taanaan maallaqa namarraa yoo liqeeffate taate waan jiru kanaaf inni sun gaafa deebi'u nu deebi'a maallaqa yoo rakkatte immoo nu dubbachiisi abshir I know kana dura kan nyaatame ween dubba gisee nu dubbatee jira nam beeka maal godha dubbatu gisee nu dubbatee jira maallaqa akka nyaatame isa nam beeka I know maallaqa yoo rakkate taate nu dubbachiisi abo faayizisa jira anis asen jira amma barbaade nu dubbachiisa amma dandeettii keenyaaf wajjin jirra ni kaffalta taanaan maallaqa lafa ta'aa jirru siif kennama rakkoon hin jiru kanaaf waa tokko sammuu keenya hin kennu wallahi jaa maallaqni deema namaa jira maaltu an harkana marachitee gadeessee boo jiraadha silas nama gadheen jiraadha marabbii boo gadheen jiraadha olii gadi fi gadhee waan qabu gurguddee waan hafte hojjetadhee kuma lama kalas argineerra okay nama kana biratti ilaan 100 fi 100 yookaan 1,500 intala kanaan sii kenna beellama naa kenniiti keessaan abo faayiziin maastariin jira beellama qabaate kotta yoo gaafa barbaade maal jedhee faraja kuma 500 maashaallah gisee hojjetu taate ne kaffaltu kuma 500 kuma 500 kuma 100 fi kuma dhibba tokkoo fi intini jedhe kuma dhibba tokkoo fi 500 kuma 500 kuma 500 kuma 500 naa kenne kuma 850 naa dabalaa horis hatta iftan kala kuma 850 ijoollee kuma 500 ila faraj nagai faraj dhaggeeffa yoo jaan eeguun dandeessa likii kee baasii hin danda'amaa diinidha hoy naa gaafadhaame oya sagalee oya jala naasayna mubaarakii fi faraajii walitti dhiisame jejaan eedda faraj Oktoobarii beellaman qaba oktoobarii amma jeeme ka oktoobarii ma jeja caala kakka siraanaan oktoobarii miti ijoollee kana booddee oktoobarii jeeme qaba ji'a ja'an caala amma bareeda oktoobarii siifan kenne maal ofirattan du'emu olii gadi fiiggata kana booddee wallahi nan kenna abshir inshallah hin jiru maallaqa rakkoon hin jiru maallaqni ni deebi'a awai qarshii Itoophiyaa kuma 100 kuma 50 jette miti ayyee namni biraa immoo mubee nama kam barbaada nama ji'a lama kan duraayyuu namichi baalageen ji'a lama naan jedhee jira shawwadee ummanni natti sheesi galee ji'a ja'a waan soban qabne ji'a ja'a nama eeggatu namni naa yaaddan qarshii yaa kuma galmeessitee muraasa jala buddeen yaa qarshii kuma 100 fi already amma kuma inni kan barbaadaa jiru miiliyoona tokko jira so simmin qarshii kuma 850 ammoo ammas obboleewwan hiriyoonni isaa tarii birrii lafa taa'uu qabaatanii jastee jaallattoonni isaa hiriyoon yeroo kanatti already itoo faraaj bukkee warri ta'uu barbaadan lakkoofsa illee barreeffadhaati lakkoofsa 7 barreessaatii ol galaan isiniin jira akkasatti fakkaata already adeemsi keenya galatooma wallahi galatooma obbolaa qof mee kuma 50 kuma 100 sornaa kennuu barbaadani
ol galaa torba barreeffadhaati warri mojjadente afaan bantu nama kadhataan jiru maali keessaan jaabalee hattuu mitiyan hatee mitiyan diqaala torba barreeffadhaa ol galaa obbolaa ko anni keessaan dhufee namaan maali keessin jiru nan du'a malee hattuu mitiyan hattuu nu jira kanarraa fuudhanii nyaata. Biyya ijaaraa jiran Mubaarak akka birrii nyaatamteeti bar miileenaan nyaatamteeti. Deebistee immoo kan liqeeffataa jirtu biddeen ittiin nyaadha osoo hin taane birrii liqeeffattee mana akkamitti ittiin deemte birrii sana deebisuuf sheemiin qabu. Ati nama akkana fe'amaa mitiiti namni Abdoo Kadir kana ol galchime Abdoo Kadir. Assalaamu alaikum. Waalaikum assalaam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum salaam warahmatullah. Moo shantamaaf dhibba. Ijoollee zimmitteen osoo hin taane nama beekawaadha. Ijoolleen hin sobdi nama sobu osoo hin taane nama ijoon bahee dubbatu. No, nama beeknu qofa qabu. Nama beeknu qabu. Mee mootii karanaa kenni yoo si danda'ame abal fayyidi asubsiise nama magashite. Abdoo Kadir meerre galee fera ol seenerama hin seenne. Okay, mootii karan qabu sila nama kana gashemmu. Dhibba lama qaba ijoollee biyya keessa jirtu dhiisaa hin beeka. Okay, jara sana bira dabarfadha. Abbaan ta'e dhaqee baradhu bor maastara naa taataati. Rabbi maastara si haa. Sofa. Bilbila keen qabu sanbata xiqqaa Nabira mube itu bilbilli isaa jira nabira jira rakkoon qabu. Okay, bilbila sana ergee rakkeen irratti. Rashida Bufaayinti isin arguu danda'a maastar biras. Eessa fidanaa na jedhi isin ergaa jabaadha. Jabaadhaan karaarra jira. Inshaallah du'aa nu godha. Inshaallah jiraannee walirraa fuunee walii deebisuun kun waanuma jirudha. Inni kun immoo addunyaa kanarratti ni dhufti. Maallaqaa miti ilmi namaa namni yoo jiraate maallaqni ni dhufa. Maallaqni nuun bituu hin danda'u. Nutu maallaqa bita malee. Maallaqa nutu fida malee maallaqni nuun fidu jechaadha. Rabbiin fayyaa isiniif haa kennu. Jabaadhaa obboleeyyan kiyyaa anis karaarra jira mallee fataan jirra maqaa jiru. Galatoomi. Guddaa galatoomi. Gaannaa bulaa. Doriyaa. Irra deddeebii maastara irra deddeebii uummataa himi nama haarawaa dhufuu danda'a. Yaa obboleewwan yaa dhagaanii yeroo hedduun keessanii miila lakkoofsa torba barreessaadhi warreen kaan isaashii warreen qalladaa jirtan hundisaa namni isinirraa ga'u jennee yoo isin dabaale yoo qalbii isinitti cabne gabaroon ta'u akka keessan namtu guyyaadhi waan ta'eef. Gargaarsaa miti ijoollee. Isin barbaadnu laftee ramadaanaa gargaarsooyis miti yaa obboleewwan hiriyoonni isaa keessaan waan dubbachuu qabanudha garuu obboleewwan isaa immoo kan isa jaallatan jastiin immoo keessaan hin barbaachisu iccitii wayii miti. Waan barummata irratti deebisu abburaan adda qulloommataatti yoon qaqqabdanii anis immoo ofii koof miteeraa jira. Kanaaf warri kanatti amantan obbolaawwan isaa yoo tarii 50 dandeenyu gannu buuteettan illee just amma dandeessan yaalatti abdii dubbannumi. Assalamu alaikum master. Wa alaikum assalam wa rahmatullah. Abdii dubbannu. Alhamdulillah turi. Jirta akkam? Jira obboleessoo mee maal jetta yaada keenya dhaggeeffataa turte yaada gabaabaa. Yaada keessan dhaggeeffachaa ture yaa Addis Ababaan jira 30 naan kennaafan. Mubee. Dhagaartaa mubee. Biyya keessa taa'ee Mubaarakiin sirriitti na takkattadha. Laayifii isarra galuu hin dandeenye. Biyya keessa taa'ee maallaqa akka kana goofi akka wanti nigdi baankii keessaan naaf ergu. Akka gosa biyya keessa taa'ee maallaqa kenna maastarre jireenya biyyaa sana hubennu dhiisi bobboleessa koo abdii godhiisi. Wallahi rakkinan qabu Mubaarak rakkinan qabu dhiisati. Yeroo hunda si takkattala seenuu hin dandeenye laayifii kee. Okay, akkas godhe gaa poleessa koo maastariini ammuma keessa deemiti bilbila kan kee maqaa kee guutuu hunda isaa barreessiif informeeshinii guutuu qarshii kennitu waliin jechuudha. Okay? Rakkinan qabu naafa ergu yaa maastar nuurii wajjiniin baay'een si takkattala sirta laayifii kee seenuu hin dandeenye. Ani ijoollee sannaatiitiin Addis Ababaa booda keessan jira. Abshii obboleessa koo waa tokko monarraa dhaggeeffadha masettan sii dabala. Qarshii kana Mubaarakiin kan sii deebisuu danda'u ammaasaatiin sitti baatii 6 booda sii deebisuu danda'a dhaggeeffadhu. Maaliif har'a liqeessitee fi
qarshii kana bor yoo si dhibe ammoo dhuftee ati yoo dubbatte mucaan kun idaa ofirraa liqeeffatee idaa kaffalaa jira waan ta'eef namatu haqa isaa nyaatee dhorkate. Ijoolleen kenniteef sun immoo rakkattee akkuma darra kenne jaallattee kennitu kana gaafas lubbuu isaa hambisuuf kennanii haddammoo ofii rakkannaan liqeeffatamaa jira. Dabaan dabarsa jechuudha. Kanaaf yaada akkanaatti amantee jirta miti. Kana bichaa osoo hin taane abofaannoo wajjin gaafa jarri wal karakarruu jammare laayifii isaa baay'ee mokkora ture seenuu hin dandeenye. Galatoon baay'ee maqaa kee barreessi. Ayyee galatoon. Abdii gootee jaa eeggachuu dandeessa miti maallaqa kana. Nan danda'a rakkina hin qabu. Ayyee abdiin nagaama? Hin nagaama Ayyaan illee akkan siinsi. Yeroo namni dhufu sagalee waraabatu akka maqaas hin balleessine namni kamiyyuu dhiifamaaf isiif jedhaan jiru. Laa rakkoon biraati rakkoon qabu baay'een information guutuu na bira jira rakkoon qabu wanta akka kana amma koo lamaan taane already abdii meena dhaggeeffadhu dhiifama yoo si danda'ame viidiyoo si banuu dandeessaa? Maali viidiyoo gaafattu maastarii maqaa galmeessi yoo erge yoo dhiise rakkoon qabu akkaawuntii Footoo qaba nama malumaadhaaf. Already na dhaggeeffadhu mubee amma akkaawuntii maxxansuu dandeessaa? Galchee darrasanii akka nuu fidu. Eeyyeen. Andishi. Foloo maastarii deebisaa ergaa fi keessaan. Informationii keessan lakkoofsa keessan. Gamman gashaafiyan. Andishi ammumatti madhuube. Een akkaawuntii yaadallinis. Een akkaawuntii yaadalli. Mubee akka maastar. Obboleewwan jala jirtan kan seenuu barbaadaa jirtanu qabataa hundinuu eeshi. Mubee Addishi. Mubee akkaawuntii baasaa irra fakkaata mubee. Ishi kennaan jira. Annaa akkasii Kunoo furaa warri kaanii. laliftuu sultaan 50 jettee dhaggeeffadhaa ilaa dhaggeeffadhaa uummatoo. Silaa maqaa koon tolchitanu gargaarsa wayii gaafanne nama kana na saamee maallaqa gaafa turkii jiru an nama namaafis bo'u malee nama ofii qofaaf bicha bo'u miti. Sini galee an nama namaafis bo'udha. Gaafan turkii jiru naali keessaa jedheen naali keessani galata narraa qabu. Obboleettii koo maal maqaan kee lalisaa sultaan maal ka jettu lakkoofsa koo 22 barreessaa fi jalatti afudhattu keessaa nama na dubbise asirratti sii dubbadha amma kennuu barbaadde akkaawuntii kee piraayiveetiidha. Onni kaameeraa duuba taa'ee dhaggeeffadhuuf hin jiru. Uummata keenya ani akka namaa taa'ee hin beeku dhaggeeffadhaa. Kun lakkoofsa koo xayyibaan barreessiteetti qabadhaa warri ol galuu hin barbaanne keessaan na dubbisaa asirratti sinii himaa jechuudha uummatatti. Akka namaa taa'ee hin beeku. Uummataa sagalee ta'uu cinaatti parsantii 75 sagaleen uummataa ta'a. Parsantii 25 doolii gadi fiiggadde waan ta'e shakkaladhe. Ishiinuma shakkaladhe immoo walitti qabataa ture. Doolaara 13,000 erga Ijiptiin dhufee walitti qabadhee 15,000. Dhaba beellamaa Oromoon na taphachiise. Daaraa barbarree dibadhe guutuusaa isa irratti ergaa ture. Isumatu 15,000 jedhe iyyuu sanaa oli birriin kun garuu 15,000 jedhe kunoo paayipaan irraa baasee turumba dhusiifan erga wallaahi dhaazimee dadhasabe 18,000 ta'e. Doolaara 3,000 shawwadee isuma irratti. Keessanii doolaara 3,000 shawwade. Doolaara 18,000 irraa 15,000 jedhe ishiin jedheen. Doolaara 10,000 immoo mana koo gurgureen beekaatti erginaan beekaa siraatii miti. Beekaa Wallaggaa. Beekaa Wallaggaa utuu dhufee tira walaan jira. Isinitti himuu danda'a. Kanaaf na gargaara eda ijoolleen maal jedhan siifanii hojjetu. Hin gargaarraanii jedhan. Hin gargaarinaan jedhan. Maal gargaartanii maal dhiiftu? Akka nama tokkootti mubaarakiin gargaartaniittu. Galatoomaa kanaan dura gaafa dhaqu. Amma gargaarsaan fedhu. Yoo hagasitti naa kenne seeraan hin dandeemmadhaa yoo hiriiratti baasuun Finfinnee keessatti kunoo yeroo maastar waan maddeen hiriiratti baasuun imbaasii Kaanaadaa fuulduratti hiriiratti baasuun fayyaddi taate namni narraa hafu hin jiru. Biyya keessa jiraatu. Biyya keessa jira. Laa koominitii intina Kaanaadaa irratti baay'inaan jedhanii isinii galee warri immoo fayyitee xaaffattani alhamdulillah gaariin jira wanti natti dhaga'ame hin jiru silaa beellaman qaba. Dhabiisatti ammaatu sababii maallaqa dhabeen hafe wallaahi laazim. Sababiin maallaqa kana dhawwatanii hafe beellama koo silaa 30 eeggaddaattan deeman ture. Gaafa rabbi naa kenneen deema sunna laalataan jiru hundooyyuu. Fakkii namaa baadheen sooma keessa jira. Fakkii namaa warra sirraa qabu fiidiyoottani soorettii sila dhuftee dubbataa turte.